Seenaa haaraa galmee yeroo jalqabaatiif seenaa Jaappaan keessatti dubartiin mootummaa Jaappaan hoogganuuf mootummaa irraa ol aanaatti muudamte ajaa'iba. Jaappaan biyya waggoota dhibbaan lakkaa'aman qabu teknooloojii ammayyaa keessaa addunyaa irratti beekamu akkasumas mootummoota yeroo dheeraadhaaf dhiiraan qofaa hoogganamaa turedha. Waggoota hedduudhaaf aangoon mootummaa olaanaan dubartootaaf cufamee ture. Amma garuu haalli sun jijjiiramee jira. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Readii Inspire bakka isin jirtan jaalalaaf nageenya faana raatochaa har'a seenaa Jaappaan wajjin haa ilaallu. Jaappaan biyya aadaa waggoota dhibbaan lakkaa'aman qabu teknooloojii ammayyaa keessaa addunyaa irratti beekamu akkasumas mootummoota yeroo dheeraadhaaf dhiiraan hoogganamaa turedha. Waggoota hedduudhaaf aangoon mootummaa olaanaan dubartootaaf cufamee ture. Amma garuu haalli suni guutuun jijjiirameera. Dubartiin mootummaa sadarkaa kanaa gahuun maal irraa kaatee kana hubachuuf gara jalqaba jireenya isheetti deebi'uun barbaachisaadha. Magaalaa xiqqoo bulchiinsa Naaraa Feektar keessatti intalli tokko abjuu guddaa qabattee guddatte. Abjuun ishee waan hawaasni yeroo sana dubartoonni irraa eegu caalaa ture. Intalli suni Saanee Teekich jedhamti. Bitootessa 7 bara 1961tti dhalatte. Yeroo san Jaappaan mootummaa lammaffaa addunyaa booda of ijaaraa ture. Hawaasa keessatti dubartoonni callisanii hojii manaa keessaa fi deeggartoota ta'uun akka isaan irraa eegamu ture. Haa ta'u malee seenaa ijoollummaa isheetii kaastee ofitti amanamummaa, beekumsa barachuu fi fedhii cimaa fi hojii keessatti milkaa'uuf kutannoo guddaa agarsiiste. Boodarra Kubee Yuunivarsiitii keessatti barattee achi saayinsii mootummaa, seeraa fi bulchiinsa mootummaa baratte. Sana booda ammoo beekumsa hojii mootummaa cimsuuf Management Institute of Government and Management seente. Instituutiin kuni mootummaa fi hooggantoota mootummaa gara fuulduraa qopheessuuf beekama. Achitti yaada sirrii rakkoolee siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Jaappaan irratti furmaata barbaaduu baratte. Muuxannoon suni mootummaa tajaajiluu fi fedhii guddaa ishee keessatti uume. Mootummaa sadarkaa olaanaa irratti jijjiirama fiduufis kaayyoo cimaa qabaate. Yeroo barnoota ishee keessatti muuziqaa High-Level Icon Miidiyaan Ifdeep Peeler jedhamu dhageeffachuun ni jaallatti ture. Kuni amala ishee addaa ta'e sodaa hin qabnee fi yaada ofii hordofuu danda'u agarsiisa. Barnoota ishee xumurteetti Saanee Teekich dubartii beekumsa qofa osoo hin taane mul'ata guddaa qabdu taatee mootummaa keessatti hojii jalqabde. Aadaa durii cabsuun dubartoonni mootummaa keessatti gahee guddaa akka qabaatan hojii isheetiin mirkaneessite. Guddisni sirna barnoonni cimaa fi kutannoo ishee mootummaa keessatti sadarkaa olaanaa irraa akka geessu gargaare. Boodarra onkololeessa jalqabaa bara 2025 keessatti hooggansa paartii Liberal Democratic Party LDP irratti dorgomuuf mootummaa duratti kaadhimamte. Kunis seenaa haaraa Jaappaan keessatti jalqabuuf turedha. Kulli filannoo ishee keessatti Saanee Teekich muuxannoo hooggansa cimaa fi mul'ata Jaappaan jabduu nageenya qabduu fi diinagdee guddatu ijaaruu irratti xiyyeeffate. Muuxannoo siyaasaa waggoota dheeraa irraa argatte irratti hundaa'uun paartii ishee fi uummata walitti fiduun kan dandeessu akka taatetti of dhiyeessite. Onkololeessa 4 bara 2025 Saanee Teekich pirezidaantii paartii Liberal Democratic Party LDP taatee filatamte. Injifannoon kun paartiin ishee mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa baay'inaan sagalee ishee yoo eeggate isheen muummicha ministeeraa dubartii jalqabaa Jaappaan taatee akka muudamtu isii taasise. Torbaan muraasa booda onkololeessa 21 bara 2025 miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa sagalee kennuun Saanee Teekich muummicha ministeeraa Jaappaan ta'uu ishee mirkaneessan. Sagalee 465 keessaa 237 argachuun seenaa haaraa galmeessite. Danqa dubartoonni jaarraa hedduu siyaasaa keessatti isaan dura dhaabbatee cabsuun mootummaan hoogganuu jalqabde.
Haasaa jalqabaa ishee keessatti tokkummaa jabaachuu fi guddina irratti xiyyeeffatte rakkoolee diinagdee furuu fi ittisa biyyaa cimsuu fi mul'ataa fi kutannoodhaan Jaappaan hoogganuu akka barbaaddu ibsite. Guyyaan suni injifannoo dhuunfaa qofa osoo hin taane dubartoota siyaasaa keessatti seenaa haaraa banamee ture. Seenaan Seenaa'ee Taayikichi guutumaan Jaappaan keessatti gammachuudhaan kabajamee namoota hedduudhaaf abdii guddinaa fi danqa dubartoota hooggansa irraa fageesse cabsuu kan agarsiisu ture. Gara aangoo olaanaatti ol ba'uun ishee fakkeenya kutannoo mul'ataa fi obsaatiin wanti hin danda'amne akka hin jirre agarsiise. Fakkeenya kutannoo mul'ataa fi obsaatiin wanti martuu akka danda'amu humnaa fi osoo hin fayyadamin barnootaan akka ta'e hawaasatti agarsiiste. Akka muummicha ministeera dubartii jalqabaatti mootummaa hoogganuu jalqabde. Itti gaafatamummaa mootummaa qofa osoo hin taane ulfina seenaa baachuunis ishee eeggataa ture. Imalli ishee magaalaa Naaraa keessatti intala abjuu guddaa qabdu irraa kaasee hanga aangoo olaanaa biyyattii ga'utti kutannoo fi hojii cimaa nama milkeessu jechuun ragaa taate. Haa ta'u malee hojiin ishee keessatti qormaata hedduun ishee eeggata. Diinagdeen Jaappaan cimaa ta'us gatiin jireenyaa dabalaa jira. Humni hojii hir'achaa jira. Dorgommiin addunyaa jabaachaa jira. Kanaaf guddinaa fi tasgabbii walqixa eeguun hojii ishee keessaa isa guddaa ta'a. Siyaasaa keessattis paartiilee adda addaa waliigalchuu fi paartii mataa ishee keessatti deeggarsa eegsisuu qabdi. Ilaalchi ishee biyyaalessaa fi aadaa eegsisuu irratti hundaa'e. Namoota muraasa biratti jaalatamaadha, garuu namoota biroo biratti qeeqama. Kanaaf dippiloomaasii fi of eeggannoo qabu fayyadamuun tokkummaa eegsisuu qabdi. Hariiroon biyyoota ollaa waliin qabdus qormaata cimaadha. Dhimmoota sana irratti biyyaa fi mootummaa ofii bulchuu ilaalchisee murteewwan ishee addunyaa irratti xiyyeeffannoodhaan ilaala. Diinagdeen hojii ishee keessatti iddoo guddaa qaba. Teknooloojiin Jaappaan of danda'uu akka danda'u cimsuu, industirii biyya keessatti guddisuu fi kalaqa haaraa jabeessuu irratti hojjechuu murteessite. Kunis Jaappaan dorgommii addunyaa keessatti akka isaan cimsu isaan gargaara. Rakkooleen hawaasummaa illee salphaa miti. Aadaa durii eeguu fi fedhii hawaasaa ammayyaa wal simsiisuun dubartoonni hojii keessatti hirmaannaa isaanii akka guddisan deeggaruu fi lakkoofsi uummataa hir'achaa jiru furmaata itti kennuun murteessaadha. Qormaata kana hunda keessatti Seenaa'ee Taayikichi kutannoo cimaadhaan hojii ishee itti fuftee muuxannoon waggoota dheeraa, mul'anni ifaa fi murannoon jabaan mootummaan ga'umsaa akka hooggantu ishee gargaaree deeggartoonni ishees amantii guddaa ishee irratti qabu. Waaw! Milkaa'inni mootummaa ishee seerota baastee qofaan osoo hin taane uummata walitti fiduu fi dubartoota hooggansa keessatti karaa haaraa banuu isheetiinis madaalamaa dhufe. Filannoon Seenaa'ee Taayikichi akka muummicha ministeera dubartii jalqabaatti mootummaan Jaappaan keessatti gammachuudhaan kabajamee daandileen uummataa guutuun isaa gaazexeessonni seenaa kana gabaasaa turan. Miidiyaa hawaasaa erga abdii fi jajjabina babal'isaa turte. Haasaa hojii jalqabaa ishee keessatti namoota yeroo dheeraaf tuffatamanii fi dandeettii isaanii irratti shakkiin godhame hundaaf mootummaa ishee akka kennitu ibsite. Obsi, jabinaa fi gara fuulduraatti Jaappaan ifaa ta'e ijaaruu irratti xiyyeeffatte. Injifannoon ishee addunyaa baga gammaddan hedduu argitee Injifannoon ishee addunyaa irratti akka gammadan hedduu argitee hooggantoonni biyyoota garaagaraa ergaa isaanii erguun milkaa'ina ishee dubartoota siyaasaa addunyaa hundaaf mallattoo guddaa ta'uu ishee ibsan. Dubartoonni Jaappaan hedduudhaaf ol ka'uun Seenaa'ee Taayikichi abdii haaraa ta'ee seenaan isheen barreessite dhaloota haaraa abjuu guddaa akka qabaatan danqaawwan hawaasaa akka cabsanii fi dandeettii ofii irratti akka amananii ka'aniif ka'umsa godhataniif guddaa ta'e. Raaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Laayik, shaayir, sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yaada keessan mee as keessatti nuuf barreessaa.